Akkam jirtu dhaggeeffattoota oduu dhugaa baga gara fuula yuutuubii keenyaatti deebitanii dhuftanii warri fuula yuutuubii kanaaf haaraa taatanis laayik sabskiraayib sheer gochuudhaan nu hordofuu hin dagatinaa. Oduu gaggabaaboo waarii boodaadhaaf isiniif qabadhe kan kanatti aananii jiran fakkaatu. Hooggansi olaanaa Hamaas Iraan keessatti ajjeefamuun isaanii dhaga'amee jira. Hooggansi damee siyaasaa Hamaas Ismaa'eel Haaniyyiin Iraan keessatti ajjeefamuun garichi beeksisee jira. Ibsa har'a ganama ba'een Ismaa'eel Haaniyyiin opereeshinii Israa'el gaggeessiteenii mana jireenyaa dhuunfaa isaanii keessatti kan Iraan magaalaa Teheraan jiru keessatti ajjeefamuun isaanii ibsamee jira. Akka gareen kun jedhetti Haaniyyiin sirna kakuu galuu pireezidaantummaa Iraan haaraa Maasuud Pezeshkiyaanii irratti qibxata kaleessaa erga hirmaatanii booda mana isaaniitti edda galaniitii haleellaa irratti raawwatameedhaan ajjeefamanii jiru. Hanga ammaatti qaamni itti gaafatamummaa isaa fudhate hin jiru. Humni eegumsa warraaqsaa Iraan taateen kun akkamitti akka raawwate ammatti ifaa miti garuu qoratamaa jira jedhanii himanii jiru. Gareen Hamaas akka jedhutti Ismaa'eel Haaniyyiin opereeshinii dhukaasaa warri Zaayinisti gaggeessaniin ajjeefameera jedhanii ibsanii jiru. Akka lakkoofsa warra Awurooppaa xumura bara 1980 keessaa jalqabee miseensa garee Hamaas ta'uun hojjechaa kan turan Ismaa'eel Haaniyyiin bara 2017tti eegalanii itti gaafatamaa damee siyaasaa Hamaas ta'anii hojjechuun isaanii hin yaadatama. Namni kaleessa ganama ajjeefaman jedhaman kun Ismaa'eel Haaniyyiin kanaan dura waggoota 3 fi mootummaa Israa'eliidhaan qabamanii mana hidhaa akka turanis hin beekama. Oduu gara biraatiin ajajaan waraanaa Sudaan Al-Burhaan yaalii ajjechaa irratti raawwatamee jira. Haa ta'uyyuu malee Al-Burhaan yaalii ajjechaa kanarraa oolanii akka jiranis himamee jira. Ajajaa humna waraanaa Sudaan kan ta'an Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan irratti yaaliin ajjechaa irratti gaggeeffamee irra ooluun isaanii bal'inaan gabaafamaa jira. Yaalii ajjechaa kan gaggeeffames kutaa bahaa Sudaan bakka Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan waraana haaraa eebbisiisaa jiranitti akka ta'es himamee jira. Yaalii ajjechaa kana raawwateen haleellaa misaa'elaa bakka humna waraana biyyattii haaraan leenjii eebbifamee jirutti yoo ta'u, sagantaa eebba kanarratti gaggeessaan waliigalaa humna waraanaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan argamanii turanii. Sudaan keessatti lolli cimaan akka gaggeeffamaa jiru hin yaadatamas hin beekamas. Haleellaa misaa'ela gaggeeffame kanaan namoonni 5 du'uun isaaniis ibsamee jira. Dubbiin himaa humna waraanaa Sudaan Nabil Abdallah yaalii ajjechaa ajajaa waraanaa biyyattii irratti kan gaggeesse humna saffisaa Sudaan yookiin RSF jedhamee isa beekamu ta'uu isaa himanii jiru. Humni saffisaa kan waraana Sudaan wajjin lolatti jiru ajjechaa isatu raawwate jedhame kana ilaalchisee amma ammaatti homaa tokkollee hin dubbatamne. Haa ta'u malee ajajaan waraanaa Sudaan Al-Burhaan yaalii ajjechaa kanarraa ooluun isaanii kan beekamu akka ta'e himamee jira. Dhaabbileen barnootaa olaanoo dhuunfaa hojii barsiisummaa isaanii itti fufuuf hayyama argachuu hanga muddee 30 2017tti irra deebi'anii galmaa'uu akka qabanii abbaan taayitaa barnootaa fi leenjii beeksisee jira. Qondaalli abbaa taayitaaf barnootaaf leenjii kuni sirna hayyama wal fakkaatu guutuu biyyattii irratti hojiirra oolchuudhaa fi irra deebiin galmaa'uun barbaachisaa akka ta'es ibsanii jiru. Haala kanaan garaagarummaan hojimaata hayyama kennuu dhaabbilee mootummaa fi dhuunfaa gidduu jiru ni kaafamaa jechuun daayirektarri olaanaa abbaa taayitaa obbo Shifarraa Shugguxeen akka ibsanis himamaa jira. Obbo Shifarraa Shugguxeen dhaabbileen barnoota olaanoo dhuunfaa hojii barumsaa fi barsiisuu akka heeyyama argataniidhaa fi muddee 30 duraa akka galmaa'anis himanii jiru. Akkuma yaadatamu Itoophiyaan jalqaba torban kanaatti imaammata gatii sharafa alaa akkaataa fedhii gabaan akka murtaa'u godhuun hojiirra oolchuu ishee hordofee gatiin bittaa fi gurgurtaa sharafa alaa adeemsa keessaa ol ka'aa akka jiru beekamee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa gatii bittaa fi gurgurtaa sharafa alaa har'a roobii doolaara Ameerikaa tokko birrii 80 bitanii birrii 82 gurguraa akka jiranii himamee jira. Kunis gatii sharafa alaa kaleessa ture irraatii dabalii
dhibbeentaa 5.3 akka agarsiises himamee jira. Gatiin sharafaa alaa kun baankii biroo irratti adda addummaa qaba. Baankiin Oromiyaa har'a doolaara Ameerikaa birrii 74.73 bitee birrii 76.2 gurguraa akka jirus himamee jira. Imaammanni bulchiinsa sharafaa alaa kun dhaabbilee fayya'iinsa idila addunyaa deeggaramaa jira. Dhaabbatni maallaqa idila addunyaa IMF guyyaa wiixataa Itoophiyaadhaaf liqii biiliyoona 3.4 raggaasisuun isaa in yaadatama. Haa ta'u malee warqeen gatiin tilmaama sharafaa alaa baankii biyyaalessaa baasuudhaan akka bitamu himamee jira. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa dhiyeessitoota warqeedhaa fi kaffaltiin kan raawwatamu gatii tilmaama sharafaa alaa guyyaa guyyaadhaan ba'uun akka daldalamu ibsee jira. Dabalataan baankiin biyyaalessaa warqee dhiyeessitootaan dhiyaatu qofumatti kan bitu ta'uusaas eeree jira. Gatiin itti bitamus yeroo yeroon jijjiiramuu isaa dhiyeessitoota kan jajjabeessu ta'uusaa himee jira. Dhiyeessitoonni warqees gatii tilmaama sharafaa alaa marsariitii baankii biyyoolessaa irraa ilaaluun kaffaltii immoo baankii daldala Itoophiyaatti gurguran irraa argachuu akka danda'anii baankichi dubbatee jira. Gatiin warqee ittiin bitamu kan murtaa'u baankii daldala Itoophiyaadhaan yeroo ta'u, gatiin doolaara ittiin jijjiiramu immoo kan murtaa'u haala gabaarratti akka ta'es gamanumaan isinitti himna. Dhaggeeffattoota oduu dhugaa oduu waaree booddeedhaaf isiniif qabadhe kana fakkaatu turani. Fuula YouTube kanaa like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa.